Waggoota 4,000 duraa biyya gammoojjii keessaa ijaarsi addunyaa dinqisiisu tokko ka'e. Dhagaan tokko tokko kiiloo 1,000 ulfaata. Maashina malee, teeknooloojii ammayyaa malee akkamitti? Garuu gaafii guddaan tokko jira. Dhagaan sun akkamitti achi geeffame? Deebiin isaa samii keessa miti, lafa keessa illee miti. Inni laga tokko keessa jira. Laga Naayil. Har'a iccitii piraamidii fi laga Naayil walitti hidhu sinittan hima. Piraamidii Ijiptii gaafa laaltu dhagaa guddaa qofatu sitti mul'ata. Garuu dhagaa kana duuba wanti guddaan tokko jira. Laga Naayil. Osoo inni hin jiru ta'e mootummaa guddaan tokko hin dhalatu ture. Mootummaan tokko osoo hin jiru ta'e ijaarsi addunyaa rifachiisu hin uumamu ture. Naayil lageen addunyaa irra jiran keessaa dheerinaan kan isa waliin dorgomu hin jiru. Jireenyi warra Ijiptootaa isa irratti hundaa'a. Ijiptii biyya gammoojjiidha. Garuu bakka Naayil darbuun jireenyi jira. Karaan Naayil biyyeen isaa baay'ee fartaayiliidha yookaan gabbataadha. Qonni, jireenyi, mootummaan hundi Naayil irraa madda. Qubannaan Naayil cinaa daran dabale. Akkasiin gandoonni, magaalaan fi mootummaa cimaan uumame. Uummanni Ijiptii galmee seenaa addunyaa waan ittiin isaan yaadatu hojjechuuf ka'an. Innis piraamidii ijaaruu. Piraamidiin Ijiptii garbootaan hin ijaaramne. Seenaan ammayyaa fi qorannoon arkiyooloojii waan kana ni mirkaneessa. Namoonni ijaaran hojjettoota ogummaa qaban turan. Kan hojjetanis mindaan isaanii kaffalamaati. Mindaa qofa miti, nyaata gaarii fi uffata akkasumas mana jireenyaa ni argatu turan. Hojjettoonni kun bakki awwaala isaanii piraamidii cinaatti argameera. Kun immoo kabaja isaan qaban agarsiisa. Dhagaa ittiin ijaaran bakka tokko qofa osoo hin taane bakka garaagaraatii doonii irratti fe'amee laga Naayil fayyadamuun gara Gi'izaatti geeffama. Gi'izaan iddoo piraamidii dheeraa akkasumas piraamidoonni baay'een itti argamanidha. Magaalaa Ijiptii keessaa ishee tokko. Namoonni kuma hedduu garee gareedhaan qindaa'aniit hojjetan. Naayil yeroo ol ka'u dooniiwwan dhagaa fe'anii gara Gi'izaa dhufu. Kun teeknooloojii yeroo san turedha. Naayil karaa bishaanii qofa osoo hin taane karaa seenaa ture. Ijiptootaaf Naayil kennaa waaqayyooti malee kan Itoophiyaa miti. Sababa gurguddoo sadii fi piraamidoonni kun kan magaalaa Gi'izaa yookaan qarqara laga Naayilitti ijaaraman. Tokkoffaa geejjiba dhagaa salphisuuf, lammaffaa bishaanii fi hojjettoota argachuuf, sadaffaa amantii fi sirna isaanii waliin wal simsiisuuf. Kuni hundi yaada cimaadhani malee tasa hin taane. Sirni bakki piraamidiin itti ijaarame Naayilii fi aduu wal simu sirna tokko akka ta'e himama. Qabeenyi isaanii sirna samii waliin wal sima. Sirna herreegaa fi ji'oomeetirii guddaa of keessaa qaba. Kunis hanga har'aatti iccitii ta'ee jira. Kanaaf hanga har'aatti addunyaan kan piraamidii Ijiptii dinqisiifatu. Ijiptoonni piraamidii kan ijaaran inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa awwaala moototaatiif yookaan fara'oonii isaaniitiif ture. Kaayyoo guddaan fara'oon itti awwaaluuf ture. Isaan mootii akka waaqa lubbuun jirutti ilaalu. Yoo qaamni isaa badee amantiin isaanii akka jedhu lubbuun isaa hin jiraatu jedha. Kanaaf qaamni isaa sirna mummification jedhamu muumaay godhamee eegama. Sirna mummification jechuun mala qaama du'e kana yeroo dheeraaf itti tursiisanidha. The process of preserving a dead body for long period of time. Qabeenya warqee, meeshaa fi nyaata isaa waliin awwaalama. Inni lammaffaa Ijiptoonni life after death jedhanii amanu. Kana jechuun jireenyi du'a booda akka jiru. Ijiptoonni du'a akka dhumaatti hin ilaalan. Du'a booda jireenyi itti fufaa jedhanii amanu. Piraamidiin akka mana lubbuu boodatti tajaajila.
Bocni piraamidii qara gurraacha aduu fakkaata. Amantiin isaanii akka jedhutti lubbuun fara'oon gara Raa yookaan waaqa aduutti ol baatii jedhu. Akkasumas piraamidiin mallattoo humnaa fi aangoo ture. Aangoo fi jabina mootummaa agarsiisan. Namoota birootiif nuti waan hin danda'amne hojjenne jechuu fakkaata. Piraamidii ijaaruun salphaa hin turre. Namoota kuma hedduu waggaa dheeraa beekumsa guddaa barbaada. Kana jechuun mootummaan keenya jabaadha jechuu ture. Lagni Naayil yeroo lubbuu Ijiptii ta'u piraamidiin sammuu isheeti. Bishaan tokko seenaa uume. Dhagaan tokko seenaa bara baraa godhe. Maatii koo seenaa kan irraa waan addaa maal argattan? Akkamitti yoo ilaaltu? Koomentii naaf godhaa. Yoo isinitti tole immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatooma. Seenaa biraatiin hanga ol agarrutti. Bye.